Ashama jirtu hordoftoota fi daawwattoota wayinee miidhagfatan guyyaa irraan artistiin kan qabne isinii dhiyaannee jira. Istuudiyoo gola aartii Oromoo keessatti argamna. Artistiin tun baay'ee nama cimaadha. Hayaatiitu jedhamti. Gama aartiitii keessatti wallee takka hedduu haaraan jaalatti wallee san FIB garaagaraa irratti Feesbuukaa fi Tiwiitaraa waan barattu fakkaata FIB garaagaraa irratti imoodhaa fi Feesbuukaa TikTok waan barattu gama aartii kana aartii hani jaalatti. Malirraa akka ka'e wallee isin jaallattu malirraa akka isin jaallattus walumaan gaafannaa. Kanaaf amma isin kun isiidha. Kanaaf isinis eenyu akka taate dura waliin barraa. Meegaa daawwattoota keenyaaf eenyu akka taates wallee kana malirraa akka jaallattus waliin hubachiifna. Kanaaf mee eenyu akka taate daawwattoota keenyatti himi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Egaa anillee hayaattuu hin jaama. Akkasumatti akkuma ni jedhatti. Waan inni nagaafatu wajjin qalmeessaatiin isin dabarsaan isin jaa. Eewwa kana fakkaata wallee kana hedduu baay'ee haalaan jaalatti. Wallee kana keessa eessa akka jaallattus marra bakka jaallattus waliin hubanna. Kanaaf amma kallattumaan gama walleetti isin dabarsinaa. Wallee dhageeffadhaatii walleenis maal akka fakkaatu ilaalaadha. Walleen booda walitti deebinaa turtii gaarii. Jaaladheni miti kanani sitti naafu. Maaliif kana rakkibta ati maalumaaf nambartu keessa koonaaf barii rakkina garaako jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafunko keessa koonaaf barii rakkina garaako jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafunko waan ati na jibbiteef barnaa galee jira horiin na jijjiirte kanaaf rabbi jira. Yoom fayyaa qabaadhe horii akka koo jira. Waan ati na jibbiteef barnaa galee jira horiin na jijjiirte kanaaf rabbi jira. Yoom fayyaa qabaadhe horii akka koo jira. Aywa kana fakkaata amma kunuus walleenis kana fakkaata daawwatanis walleenis baay'ee dasi nama jaalatti fakkaata. Amma fakkeenyaaf wallee kana keessaa namoota amma wallee isinii dhiyeessine kana keessaa namoota waan argitanii jiranatti fakkaata. Kanaaf amma tana kallattumaan gama isitti isin dabarsinaa. Mee hayaatiitu bi wallee kana keessaa mee iddoo akkam ilaaltee iddoo akkam walleen kun ajaa'iba sitti ta'ee waahu si jaalachiise walleen kun mee? Ani dhugaa himuudhaaf sirba Hannaa Mammaa keessaa sirbisni namaan tana sirba Hacaaluu fa'aa kan walitti hidhatee fa'aa Daawitee fa'aa kana jechuudha. Sirba san keessa bikkaan itti isi jaaladhu bikka isiin waan ati na jibbeeteef barnaa galee jira horiin na jijjiirte kanaaf rabbi jira yoom fayyaa qabaadhe horiin akka koo jira. Bakka isiin kana jettutti hedduu takka jaaladha. Kanaaf hedduu takka waan hin jaaladhuufi baay'ee galatoomii maqaa keewwannee miyyaamoo namitti fida. Kanaaf sagalee isiitillee baay'ee haala namatti tola. Akka nama wallisaa turre natti fakkaatti. Isilleen diraamaalee garaagaraa daleetti. Haniitu miyyaamaa yoo namni haniitu jettanii yuutuubii gubbaatti barreessitan FIB garaagaraatti illee barreessitan argachuu dandeessan. Kanaaf akkasitti kana fakkaata isi jalleettaniitis diraamaalee garaagaraa argachuu dandeessanii gama gola aartii Oromootiinis gama wayinee yuutuubis gama Hassanbooyittis argachuu dandeessanii jechuudha. Diraamaalee garaagaraa seentanii yuutuubiin keenya hedduu jira. Akkasumas warroonni barnoota garaagaraa barbaadan yuutuubii irratti fi akkasumas aappiilee garaagaraa akkaataa itti fayyadama isaa warroonni barbaadan hundi argachuu dandeessa. Kanaaf aartii baay'eedha. Hojii isiitillee nama ajaa'ibsiisa. Mee ati gama keetiin deebi'a. Gama aartii kana keessatti fakkeenyaaf akka amma aartii tuuba kanarratti agartee kanatti fakkeenyaaf sirba kana waan isin irraa wallifteef yookaan waan amma jettee kanarraa kan ka'e maal jechuutu sitti mul'ata isa kana keessatti? Dhugaadha wanni kana keessatti nama mul'atu ilmi namaa tokko kan waan itti na jibbiteef horii na jijjiirtee bakka isin jettutti tokko kan horiif nama jaalatu jira ilma namaa kanarraa jechuudha. Tokko kammoo jaalala dhugaa isiniif si jaalatu jira. Jaalala jechuun maallaqa itti isin dhaabbattu namummaa keetii fi bas jaalalli addunyaa fi kanatti namaa hin dhaabbattu jechuudha. Yaani horiinis jijjiiruu hin dandeessu jaalala. Dhalaas ta'ee dhiiraas ta'ee warreen jaalala maallaqaan filatu jechuudha. Kan maallaqaaf si jaalate
ergaati maallaqa fixatte san booda fa'aa sibiraalee ni jibba jechuudha. Waaqeetti namni amma fakkeenyaaf zoonii fi jaalachaa jiru waan ati jibbiteef barnaa galee jira horiin jijjiiruu santu itti mul'ate jechuudha si galee kanaaf ilmi namaa horii wal jaalatullee jaalala akka dhugaa taate hubadhaadha jechuudha ibsaa girtiisin mee san keessaas ammaas kan dabre kan biraallee haftee girtaa sirbuma kana keessatti kan biraa iddoo sitti ajaa'iba sitti waan addaa irratti si quunnamee maal fa'aa jira sirba kana keessatti. Kan keessatti jechuudha sirba Hacaaluu isaan an jaaladhee miti kan inni sitti naafu maaliif na rakkiiftaati maalumaaf naan bartu keessa goonaaf farii rakkina garaa koo jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafuun koo bakkee isin jette kanatti jechuudha nama tokko namni si jaalattu jechuudha. Waan irraa namni si jaalatu san irraatti hinaaftu dirqama beekuu qabdaa jechuudha. Maaliif yoo ta'e namni kun na jaalatee natti naafee jettee yoo beekteef rakkoon hin dhufu jechuudha. Wanni sirba namni irra guddaan waa'ee hinaafaa kanarraa sirba jechuudha. Jaalala wal jaalatu dura jaalala kana akkaataa itti namni erga wal jaalate walii beekuutu dura jechuudha. Erga wal jaalate yoo isiin hinaafti takka inni yoo hinaafe beekteefi akki isii rakkisan godhuu ni dandeessaa jechuudha. Kanina maaliif na rakkiifta ati maalumaaf naan bartuu keessa koo jettee turte beekte keessa garaa isii dhoosee laaluu osoo hin taane yaada isiin irraa jaalalaaf irraa qabamtee irraa hinaafuu dandeessu kana baruufi qabaa jechuudha. Beekuu dadhabee jechuudha. Kanaaf jecha namni akkasumatti jaalatti wal irraa hinaafsisu hedduu jira. Kanarraa akkana fakkaatutti waa hedduun baradhee jira. Maaliif yoo jettan namni si jaalate tokko akkaataa inni sirraa ni naafnisan akka hin daleene isiis ta'e akka hin daleene jechuudha. Kanamatti natti mul'ate jaaladhee isiniif ibsee kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumatti waliin turaan isin jira. Baay'ee yaadni sitti bilaachisitti illee waan gaariidha. Akka yaada isin dhaamaa jirtutti isiniif galaatti fakkaata. Fakkeenyaaf namni tokko yoo kan jaalalaan isinirraa qabamu taate yookaan ammoo jaalala isaa nama san ilaaltanii irraa beekuun dirqamaa si galee. Yookaan ammoo nama san osoo laaltii agartuu yookaan itti calliftu taate jaalaltii miidhaa fide si galee kanaaf namni akkuma isii kana ta'eef artistoonnii fi warroonni waan diraamaa fi koomidiilee garaagaraa daleedan waan takka yeroo daleedan yeroo hojjetan koonsartii gootanii sirboota garaagaraa waan isaan irratti dalagan ilaaltanii irratti yaadas kan akka hundeessan akkasuma isii galatti illee seentanii yaada irratti kan akka hundeessan jechuudha. Deebii sirba kana keessatti Hacaaluu wallise laakiin garuu Hacaaluu wanni irraa wallise siyaasaa yookaan haadha Oromoo irratti kan wallise amma bifa ammayyaatiin deebii ammoo gama jaalalaatti zabana ammarratti kan bifa jaalalaatti fakkeessanii namni wallifachuu jira jechuudha. Kanaaf harteen illee baay'ee sirbisiitti illee baay'ee bareedaadha. Akkasumas haniisuuf illee akka nama dur waggaa dheeraa artistii turte yookaan wallistuu turte sagalee isitti illee akkasitti baay'ee bareeda. Inshaallah yoo rabbi jedhee kanatti aanuun boodatti illee wallistuu cimtuu ta'uu dandeessi. Akkasumas wallistuu illee ta'uu dandeessi. Amma gama sittiin isin dabarsaa jechuudha. Kanaaf mee amma gama keetiin waan si hafe yoo warroota aartii Oromoo ta'an hunda kanaafuu maal dhaamtamee waa'ee dhaamsa gama keetiin. Bas wanni maanta naafe dhugaadha dhaamsaniin dhaamaa fi sirbisii kana keessatti jechuun waan hedduu jaaladhuuf sirbisii kana giseen dhaggeeffadhu madaalli addaa takka ta'an sammuutii keessa oofuu ture. Sirba daawwiteen sirbisan irratti jechuudha. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamu naaf ka'e annama jaalachuun asirratti jaalatee jaalala kumatee bakka jiru sana irratti jechuudha. Wanni kana nama sirbisiisaa jechuudha. Waan nama mul'ate irraa jechuudha. Baga deemtee yaani waliigaltee duraan jirturraa kan jaalalarraa keessa bakka sanitti jaalala wal jaalatanii walii beekuu dhabuu jechuudha. Osoo akkaataa inni itti si jaalate san beektee erga inni sirraa qabame yaani namni tokko duudatti galte jechuudha. Sanumarraa bas akkana fakkaatetti baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana ta'e bakka jirutti osoo jaalalaan wajjin deemu jiranii osoo takka isitti inni jala bu'uu takka inni karate dhiistee biraa deemuu jechuudha. Takka inni akkasumatti osoo isin jala bu'uu dhiistee biraa deemuu jechuudha. Saniifuu maaliif jaalatti kana waan nama miituuf jechuudha. Ani kanaan na mul'ate
kun ta'uu hin qabu namni wal jaalatu yaani yoo wal harkatu dhabe yereen qooda rabbii harka rabbii jirti saniifuu yoo wal harkines jaalallisin akka wal fixachiisanii kanaatu nama mul'ate jechuudha. Baay'ee bareedaadha yaadni keessummeetiin kitleen baay'ee bareedaadha ee dhugaasitti warri fakkeenyaaf jaalala irratti akka jaalala jechuun irbu namni tokko dhugaa wal jaalatee kan waliin deemu osoo waliin deemaa jiru jaalala keessatti wal ganee sigalee jaalala keessatti osoonii fi waan hedduu waliin mudachaa jiranii jaalala keessa wal ganee guyyuun tokko lafa dhiisee yoo kute jaalalti miidhaa fidaa jechuudha. Waan hedduu waan barumsa ta'a irraa baratan yaadamee isin akkaataa jirtu waan baay'ee nama dinqisiisu kanaaf kan ammallee akkumatti amantii waa'ee daawwitii keessatti sirboos daawwitii kana keessatti bakka hedduu keessatti waan hedduu waan amma akka fakkeenya ammaa kan kaasee jiru jira. Atillee nama durallee kan nama dura konseptii godhe keessatti siif dhaamachaa jirta. Mee sirba daawwitii kana keessatti kan sitti hafee sitti qisiisu ammallee yoo jiraate daawwattoota keenyaa fi namoonni kun baay'ee barnoota baay'ee waan itti dhaamaa jirtu hawaasa Oromootiif akkasumas artistoota Oromootiif waan baay'ee bu'aa qabu jechuudha. Kanaaf dhaamuu fi dandeessa. Egaa sirba isaa kana keessatti illee osoo hin ta'in sirbanii fi faati aliyyaa jechuudha. Bagaasi jaaladhee ani kaja. Bagaasi jaaladhee ani itti bunaa yoon ta'e mooticha gooticha ilmaan Oromoo ibidda hoosinaa ta'e naafanaas beekunoo cacalameen waliin ga'e bakkeetti sanatti jechuudha. Bagaasi jaaladhee jechuunis yoo hammoo jaalalleessa inni jaalatu sana agarte takkafarra isa gammaduu fi Oromoo ta'uu isaa jechuudha. Itti gammadu gooticha ilmoo Oromoo ittiin beeyte maaliif ansi jaaladde naafaanas bee carcarratti maal jettee turte hedduu haasawwan irra dhiba. Maaliif jaalalaaf jechuudha wal jaalataniif obboos wal harkatuudhaa fi isinis akka inni achirratti as ba'ee wal harkatan hawwiti. Warri sirbi daran nuti warri hin sirbinees haa sirbuus maaliif akkasitti akka jaalalaan ilmi namaa kun yeroo jaalate akka wallee keessatti namoonni yeroo wallisu kan siyaasaa wallisa kan jaalalaa wallisa namni ammoo sirbi jaalalaa humarraa wallifamaa beekee warroonni sirballeessi wallisni artistootaas hin taane akkuma addunyaattu warroonni jaalalarra jirtan shabaabaas ta'ee shabaabtittis ta'ee dubartittis ta'ee waan kana baay'ee jaalalatan wal miidhuu osoo fi hin taane jaalalirratti aarsaa kafaluu qabdan. Akkasumas aartii Oromootillee cinaa dhaabbattanii irra wareegamtanii aarsaa kafaluu qabdan. Amma fakkeenyaaf gama Amaaraatti yoo deemne gama saba biraatti yoo deemne namni tokko yoo wallee dalagee miiliyoon piipil deema. Keenya ammoo yoo kan fagaate 100 dhaqa. Kanaaf aartii Oromootti cinaa dhaabbaddaa wal guddisaa warri waan beeynes wal barsiisaa. Akkasumas aartii Oromoo namoonni gurguddatan nuti keessanuu wal bira dhaabbaddaa waan beektan wal gargaara. Fakkeenyaaf amma YouTube gola aartii Oromootiif YouTube ONN jala yoo dhuftan waan barnoomsa namaa ta'u babbariida argachuu dandeessan waan silaa fakkeenyaaf keessaanillee gaafattanii argachuu dandeessan waan baay'ee gama keenyatti argamu ta'a jechuudha. Kanaaf akkatti aanuttis waan baay'ee isin dhiyeessaa jira kun. Khalaas amma dubbii haasawaa keenyallee fixannee jirra wanni keenya kana fakkaata. Amma kallattumaan gamasitti isin dabarsaa jechuudha. Egaa akkasumatti warreen biyya ambaa keessa jiruu fi qabiyyeetiin jirullee jechuudha. Qabiyyee jiru jechuudha. Akkasumatti namni wal jaalate akka jaalala walii miine jechuudha. Akka jaalalarra horii hin firanne jechuun isin ibsaani. Akkanumaan isin jaabas gaa yeroo biraatis walitti chaanaa hanga viidiyoo biraa qabattee isin dhiyaadatti turtii gaariin isin jaa. Wanni isin dhaamu jaalala horiirra filadhaan isin jaa. Wal jaalachuu dura jaalala maanaa beekuutu irra duraan dursee jaalala beekuudha yaani. Dhugaasitti yaadni isiitillee baay'ee bareedaadha. Dhugaasitti wanni isin jechaa jirtu Oromoon jaalalaan addunyaarraa boodaaf ta'e jechuusiiti. Kanaaf jaalalaan dura taatiiti gama hundattuu wal jaaladhaa jaalalti maal akka isin taate beekaa. Namni tokko maaliif akka namni si jaalate osoo hin beekne namni tokko jaalate dhukkuba jechuudha. Kanaaf namni wal ganee deema jaalalirratti parsantaa 100 keessaa Oromoon parsantaa 8 argamti waan jaaniif jecha irratti jabaadhaatiiti jaalalaas cimsaa namni tokko jaalalti onnee ramaddiiti jaalalti afaaniin ta'a jaalala lubbuu olii yoo jenne namni tokko lubbuma olii isin jaaladhoo isin jee beeki ati maraachuun qabdu. Kanaaf jaalala dhugaa wal jaalate immoo namni duniyaanis jijjiiru maallaqaanis jijjiiru. Kanaaf kana fakkaataa oduulee hayatiitu waan hafee waliin turtii gaarii godhuu hin dagattinaadha. Akkuma itti aansuttis wallee babbareedaa koomeediilee babbareedaa isiniif qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. YouTube gubbaa dhaqaatii Hassan Boy jaa barreessaa, gola aartii Oromoo jaa barreessaa, ONN YouTube jaa barreessaa, Hayat Tube jaa barreessaa.
Diraamaalee garagaraa koomiidiilee garagaraa kaartooniis kan dalagame babbareedaa dalagamaa jira. Kanaaf akkasumas barumsa babbareedaa appiilee garagaraatti hojjechuu barbaadan akkaataa ittiin hojjetama isaa hojjechuu hin dandeessanii akkaataa itti appiileen